jiranna amata shanangana na chi computer andu ha zulbate sinna ko pesu tu galato minja Gurban intelesi sar tu hudemmo amata shanan san security dia sovereign yang sadre yo le treno ad jawe yani ni ummatiya nan karge yechu ne be itani abba warrasi asitu yani galafatte amma rode ra duro yechu gafa duro kanaf jiro sango zondain bi orega heddu te godame gafa ka shibirsan nama sodomi heddu askesa bi kato wata jesari wannin gammadu garu orega mi sunde kafalame lafatti batuda bulsa ummanni kenya nama tokko soson abdatin daaba tokko soson eeggatin qabsoo saatiin ifbile sabaase belisummaadhaan akkanatti osoo qondaalonni as taa'an hanga funyaanitti nutti himuun kuni baga kanaan isin ga'e baga attan harkattan isin jaa gaafiin hedduun ka wal qabatee dhufe dhimma dhaabbileedhaan wal qabatee jiru kana tuni amma dura manguddummaan keessa ture saniifin cacallisuu ture amma immoo ofirraa dubbachuu qabna ofirraa buqqaasuu qabnaa miti waan ta'e isinitti meetiin san booda waan ta'uu qaba isinitti jijjiiramni kun qindeessummaa qeerrootiin hirmaannaa uummata oromootiin deeggarsa saboota adda addaatiin gargaarsa rabbiitiin dhufe wayyaanee waggaa kirkirsinee lafaan dha'uu kaanu wayyaanee fi oppidiyoos lafaan dha'uu hogguu kaanu nama irraa fuudhu dhabne dhugaami dhaaba jaaramee qophaa'ee dhabnemi kamararaadhaa hidhaa jira abaa'oon bakka sagalii faca'ee biyya alaa jira dhugama dhugaami way taarika haasooyna waan bara deengaddaa ta'eemi wanta lafaan geenye bikka barcuma isaanii nama dhaaba keenyuun dhabne nuti saniif oppidiyoo majibbinu keeysa waa baasuu qabna dura oppidiyoo tana gabrummaa wayyaanee jalaa baasuu qabna jenne mari'anne irra qabsooyne bilisa baafneemi isaan keessa jajallaa moggatti dhiibne ka xiqqoorra wayyaa qaqqajeelchine ol hin baafne lammaan ol hin baane qabsoo teenyatti hin makamne poolisiin oromiyaa isa jala ni dhiirre jijjiiramni kun akkana dhufe akkasii miti abbaan akkanaa miti jettu harka baase dhabneeti kijiba afuufa namni hundi abbaa angoo itti kenninu dhabneeti oppidiyoo jibbinu keeysa irraa xahaarsine dhukkee irraa dhodhooyne lamma kennine lamma nabiyyi kenne abbaan fedhe haa xiilla'u abbaan fedhe wan fedhe haa ja'u amaanaa nuti lamma kennine lamma nabiyyi kenne ceehumsi kun yoo guufate number 1 lammaaf abiyyi gaafannaa jechuu amaanaa isaanii kennine warra isaan harkaa buusuu deemu akkuma ganama jeetti isaanis irraa dhoorkanii nullee irraa dhoorkina erga isaan harka wayyaaneetii micciiranii taayitaa qabatan booda maal jenneen ilmoon ayyoo abbo dhaabni tokkolleen kana malamallee qabu alatti hafuun qabu farra shoror keessaa kaasaa waggaa jennee lallabdoo geessaniimi kaasaniimi gariin daddafee dhufe gariin lafa harkifate dafii gali jenneen sababaan barbaade jennaan obbo Daawudii bilbilean ta rabbiin na shaahida gaafa dambii wal rakkoon uumamte galuu barbaadani eeni barbaadna maali wanni isin dhoorke takka lama sadii waa lamaan qofa fudhatamuu qabaan jeen tokko addi bilisummaa Oromoo shoror keessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa tahee Oromiyaa keessa akka dalagu takka lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo hambaan elemoo qiltu ummata Oromootiif gadi bahe haa milkaa'u baatu ummanni Oromoo kabajaadhaan galfatee humna nageenyaa Oromiyaatti jechuunis poolisii Oromiyaatti makamaa kanani fudhattaa hin jeen
niin fudhadha jedhe. Okay? Sambooda gamana niin bilbile. Jeneraal Birhaanuu Juulaa, Abiy, Warqinaa, Lamma hunda isaanitti haasofne akkamitti hangammaan deemne jenne Abiy gaafa dhaqe dhaaba biraan dubbifne obbo Daawud dubbise dura gaafa Eertiraa dhaqe. Dubbii lafa kaayatanii zirzirii seenuu qabna jennaan hoggaa Minisootaa dhufan akkamitti dubbii tan osoo hin fixin dhuftan jeetiin itti iyye jara kanatti. Fixuu qabdanii jennaan hoggaa achii deebi'an beellama hunda dhiisaniiti Lammaa fi Warqinaan Eertiraa dhaqan agartanii misuuraan dhaqan waliin mari'atan waan lafa keenya irratti walii galan walii galle jedhanii ibsan baafne naam taate ammas geenye mire sambooda gaa dhufan jarri dhufan jechuu dongorri morri mootummaa achi dalage waan walii galan akka obbolummaatitti waan walii galaniif waraqaa firmaa hin farramne jechuu kana godhuu qaban turan akka mootummaatitti garuu ani shaahida walii galtee isaaniititti jechuu Lammaa fi Warqinaan jara mallatteessuu dhabuu fi mallatteessuu dhabuun dogongora garuu obboleeyyan lama jidduutti aadiidhaa mallattoodhaa jecha yaa'ii godhuun hin barbaachisu ture. Sambooda Daawud Faan galan isaanii galuu deemu ormi kun mataa nutti raase Finfinneen galtan jennaan buqqaatanii dhufnee simannaa qofa osoo hin ta'in Finfinneen ta'eenyu akka taate irra jennee cabsine agarsiifneemi. Amma dubbiin tun akka dhuftu waan hin sodaadheef waraana kana kabajaan galchaa jeetii waywaadhe. Warri mootummaatis lafarraa harkifate. Warri Daawudis lafarraa harkifate. Jidduu takka warra makkalaakaatti warra daninnatiitti warra ODP'tti warra mootummaa federaalaatti osoon guyyuu kanaa waywaadha maal naan jaan beeytanii ka amma qubana qabu hundi warri ODP warri OPDOdha Jawaar shanee sodaataa ganda keessa deemuu najjeefti jee sodaataa qawwee irraa guuraa nuun jaajaniitti na hamatan. Okay? Dabballeen Daawud ammoo Jawaar OPDOtu nutti ergee jaan namni na erge hin jiru uummata Oromoo malee akka uummata Oromoo ani shanes shantames OPDOs wayyaane abbaasiitis hin sodaadhu. Hoggaan asit galus woboo sabdaddeetii miti OPDO sabdaddeetii miti uummata Oromoo qofa. Amma wanni waywaachaa tureef akka Oromoo addaan qoodanii ittiin taphanneef akka abaa'oo qiqircaa godhanii addaan hiranii irbuuf imaanaa gootota Minesootaaf Asmaratti daaraa godhanitti Oromiyaa akka isaan daaraan goonee fi waywaachaa ture waan biraati jiru. Itti waywaadhee gaafa kaan miidiyaan walitti duulan. Rabbi jaa miidiyaa dhiisaa ka'eetiin Daawud bira dhaqe. Aboo maali rakkoon yaada jijjiirte hin jijjiirre. Waraanni galchita moo hin galchitu ni hin galcha. Nama tokkoon na bira jira maqaan dha'u shaayida qabadheetiin dhaqe. Akka bootolee wakkan. Ni galchita moo hin galchitu ni hin galcha. Maaltu hanqate dhaqee waraana dubbisuun qaba. Duuba maan dhayin warra mootummaatti haala naa mijeessin. Tanaaf rakkattaa hoggasumaan jara mootummaa bilbile. Yoo an Baaleen deema gaafa rooba deemu. Hangaan an rooba deemee deebi'utti yoo haala mijeessuu fi baattan anaatu fuudhee deemaa waliin nu hajjeessaniin jeen. Jidduu kanatti haala mijeessanii fi dhaqe. Waraana dubbisee deebi'e. Kana jidduutti qondaalota asii abaa'otti makamanii as deebi'an shuuman. Sandura dongorri mootummaa ammaas sandura yaa'ii tana waan hin beekuuf abaa'oo keessa qotaa malee dachii qotuun akkan turre waan hin beekuuf sideemu jarri abaa'oo tokko qofaami hundi isaanii eega isin biraa deeman qotaa walitti dalaguu malee takka Oromoodhaan waa qotan hin beekan.
akka jarri kun rabshaan goonee fi akkaan daaba dhufe gaafaan dhufe maal wajji teenyee haasoyne muummichi ministeera Dr. Warqinaa Lamma qondaalota waraanaa kana murnootuma birallee gara federaalaa bakka isaan Oromoo fi murna kanaa waliin dhufne yoo waa kan nu beeddan yoo isin gargaarsifachuu barbaaddan bikka warra kalee wal madeeysaa wal daakaa turan sanii walitti hin dhufne muudaa bikka Oromiyaa kanatti hin fidinaan jeen sanii walii galle jarri kunis sharrii mallasaa keessaan baatu fuudhanii muudan qondaalonni waraanaa kun bikka san inni malan angaruu yaa'iin akkan dhufne sababa isaan dhabsiisuudha jecha bikka biraa isaa wallagga jiru muudamni kun dhufnaan dubbiin baddee jee dhufe akkasii ayee malaagoon kana ololli oowwe jechuudha Ameerikaa kan hin dhaqe yaada jijjiiree yeroo gabaabaatti deebi'eetiin dhufe hoggaan dhufe nama 30 ol ka ta'u hayyoota haa deemnuun jeen kana jidduu manguddoo ergan isaan nu dura manguddoon ni dhayte jaraas ni dubbifte gurbaan manguddoodhaan waan jeen ayyaan achi jiru Daawud yoo murteessee gali naan jeen hin gala jeen kan Oromoon beekuu qaba waraanni bilisummaa Oromoo hin galu hin jenne qondaalatu hundatti dubbadheetiin jira dhaabni gali yoo naan jeen hin galaa jeen rakkoo hedduu tarraa'e manguddoon dhufaniiti kanaas dhiyeessan manguddoo biratti wal agartanii televizyiinaan wal dhungatanii harka wal fuudhanii walii galle waraana ni galchinaa jaan maaltu gala yaa'iin ittuma fufte wallaggarraa ololli asiinis ka dhageenyu achiis ka dhageenyu mataan wereersinaan baqqala hojii taanee haa deemnu jennee nama hedduu yaamne yoo dhaytan isin ajjeesanii nuun jaan yoo duune sumaa uummata keenya keessatti cumaan jennata seenne jennee kaanee itti dhayinee uummata keenya dubbifne ka televizyiinaa qofaami kophatti illee dubbifne waraana achi jirus ni dubbifne warra makalaakayaas warra poolisiis warra ceeneetis uummata gumuusiif uummata barta dubbifne hanga soosatti waan uummanni wallaggaa jeen isin hima waraanni bilisummaa Oromoo kalees nuuf bahe kabajamuu qaba arraba kaadree ofiidootiin xiqqeeffamuun qabu takka kan hunjaan kaadree afaan nurraa qabaa jaan takka lammaffaa waraanni keenya kabajamee nurraa galuu qabaa humna nageenya Oromiyaatti nu makamuu qabaa jaan kanuma jaan waraanni kun nu keessa taa'ee nu loluu qabaa kajee nama xiqqa hedduun uummataa hubatee jira jechuudha kanaafi rakkoo diinagdeetiif hunda gabaasa fuula deebisadii fuunee cuunfaasaa ka PowerPoint maxxansin agartanii itti dhiyeessine bakka lammaan jirutti bakka Daawud jirutti bakka Jeneraal Birhaanuun jirutti namoonni biraas hangi tokko jiranitti anaaf bakka laan dhiyeessineef amma waan uummanni himate waan uummanni komate yaada uummata hubannaa keenya yaada furmaataa jennee lafa keenya yaadni furmaataa jennee lafa keenya waboon saffisaan waraanni achi jiru waraanni abaa achi jiru saffisaan bosonaa bahuu akka qabuu fi mooraatti galee gara humna nageenyaatti akka makamu kaadreenii fi yaa'iin propagaandaa akka dhaabbatu rakkoon diinagdeen naannoo sanitti waan uumamee jiruuf naannoo sanitti hojiin diinagdee keessattuu gara baankiitiin akka dalagamu obbo Lammaanii fi obbo Daawud namoota biraas qabatanii dhaqanii ummata yaa'iin irra uumamte kana akka tasgabbeessaniif qalbii isaanii cabe kana akka deebisan dhugatti uummanni sun qalbiin cabee jira bilisummaa qabsaa'anii argatan san guyyaa mootummaa darara halkan jara kaanii darara ni beeytanii mi Harargee waan ta'e 90moota keessa ni beeytanii moo waan taatan wallaggaa sanitti ta'u jira okay hiraarsantu ta'u jira hiraarsuun irraa dhaabbachuu qabaa jenne fudhattanii fudhanne koree dhaabbanne jira koree dhaabaya torban lama keessa dhumuu qabaa waan kana haa dhumu walgahii duraatu torban lama booda yaamanii jechuudha okay kanaaf gara mootummaatiin ibduu baarkifannaa ture wal shakkiin jirti fakkaatti
jarri kun isee galu booda jarri tun laaftuu dhaaloo inni raabuuf nallee waan dhabamtu fakkaatu. Kanaaf amma kana deemnee mootummaadhaan lolaa maaliif mootummaadhaan lolaa turre maaliif gara tokko jallattawwanni jettaniif amaanaa biyya tana shofeera qulfii fi marii ka itti kennine ODP'tti. Kanaaf jajallina uumamuuf shofeera malee tasaafaariitti waan qabnu yeroo hedduu tasaafarii so gara bashoo usnaare. Kanaaf jallanne garuu ammas yoo kataatu ati furmaanni gala fuulduraa maali? Biyya tana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo asirratti uumame bakka biraatti miti. Akkasii Elemootu uume jaarraa guddise baaroofaatu siyaasa barsiise. Kan wanni biraa jiru wara. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jaarame jaarraan waan tokko isin hima. Namni hin beeku namni hedduun hin beeku kana. Jaarraan ilma nama guddaati. Warra beekamaa ni beektanii. Aristokrasiidha. Rakkoon takka isarra geessee hin beektu. Rakkoo keessattuu hayyoota Oromoo makiinarra jirtu kana argeeti lolee gara Asaboot kana dhufeensi naannoo kana. Dhufeeti achi hoggaa ta'u uummanni roorroo arkee qallitti takka jaarsa jalaa ajjeesaniiti. Jaarsa jalaa ajjeesaniiti reeffa fuudhuu mallaqa kafaltu malee jedhanii cinqan. Kan kun seera miti jeeti namicha dhaqee kasase matoola kaasan. Dhaqee achi na kasase asumatti isin mura jeen. Hoggaa achi dhaqee jarri zulmii dalagaa itti mure jaarratti. Seerri kun jijjiiramuu qaba bulchiinsi asii jijjiiramuu qaba jeeti filannoo seera jaarraan. Kana beektanii akka dorgomee ture jaarraan asitti. Oromoon gabbaatee dhiituun tun korojoo itti guutteef jaarraadhaaf. Ka sagalee kenne Oromoo kalakkaa'e nama biraati jaarraan ni mo'ame. Eega mana murtii yaale filannoo yaale sirni sun zulmii akka ta'ee fi barbadaa'uu akka qabu mana murtiillee akka hin dhageenye sagalee uummatallee akka hin dhageenye sagalee qawwee qofa akka dhaga'u beekeeti asii karaa machaaraa kanaan muree baalee dhaqee waa qofaatti dabalameeti sanboota elemoo fa'aa wajjin dhufee waraana bilisummaa Oromoo dhaabe akkasiini waraanni bilisummaa Oromoo ka dhaabate bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuudhaaf. Diina afaan qawweetiin dubbatu afaan qawweetiin dubbisuudhaaf mootummaan yeroo sanii mana murtii dhaga'uu diddee filannoo dhaga'uu diddee teessee namaan mari'achuurra dhaabattee nama dhukaasuu waan filatteef teessisuudhaaf qawwee qabatee itti bahe akkasiimi. Har'a mootummaan tun akka feenus ta'uu baattu kaleessa xurii kaleessaas qabaattu ta'anii nu dhaga'aa jiran moo hin jiran? Jara kana loluun mirga qeequun mirga. Arrabsuun mirga. Jara isin dura tattaa'u kana qawween dha'uun mirga. Jara kana rasaasaan dha'uun sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo jara kana dha'u isiniif qabsaa'are. No. Okay? Uummanni Oromoo yeroo tokkotti yeroo mootummaan alagaa turtetti yeroo mootummaan afaan qawweetiin nama haasoitu turtetti qawwee qabatee waraana bilisummaa Oromoo jaarrachuun sirrii ture. Arree eega qabsoo isaa waggaa 50 sirna abbaa irree diigee nama naataa jeen filatullee baatu naataa jeen amaanaa itti kennee naaceesisee erga jeen booda waraana bilisummaa Oromoo isa hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Uummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati. Kadangarra qottee beesoo jirtu isinirraa dhoorku. Kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu. Kana waraanni uummanni Oromoo barbaadu jechuudha. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessetti sadarkaa qabsoon uummata keenyaa irra geessetti waraana ittisa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannu nuti. Har'a bakka wal bira teenyutti bakka Daawudii fi Lammaan yeroo barbaadanitti wal arganitti bakka Daawud yeroo barbaadetti Abiyyi bira dhaqutti waraanni Abiyyi hogganuu fi Daawud hogganu gidaamitti wal ajjeesuun haraami sirrii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromootiif kan bahe har'a halkan tokkos wanni ala buluuf hin jiru. Halkan tokkos qabbana keessa wanni buluuf hin jiru.
walii galteen nuti goone walii galteen godhame kaniidhaan keessatti hirmaan abaa'oo qofaaf miti Gemboo Sabaattiifis ONLF'ifis asuma kan godhame himanni takkaa'u farrajiin shororkeessummaa irraa ka ni galmaa akka paartiin dorgomee ijaaree filannoon gaafa dhufte ni filata ni dorgoma waraana xiqqaa guddaa harkaa qabu mootummaa kenna mootummaan laalee waraanni sun ka barbaadu gara humna nagaa naannootitti ka barbaadu gara paartii dhaaba isaatitti kalakkii siyaasaas qawwees hin barbaadu jedhu dalagaa isaatiin seenaa mootummaan mallaqa kenneefi qubachiisa kana ka walii galu kana jechuu kana immoo itti yaannee dursinee ka qopheessinee kanaaf obbo Daawud galata nurraa qaba abbaa keenya amma garuu bakka jiru kanatti kararra jiru sababa xixiqqaa tuulanii warri mootummaa rakkoon qabu jechuu kiyyaamti sababa xiqqaa tuulanii waraana alatti teessisanii fi finfinnee taa'uun hin ta'u kanaaf yoo Oromoodhaaf yaade yoo Oromiyaadhaaf yaade yoo ijoollee isa amantee bosona baate saniif yaade osoo oolee hin bulle tokko waraana dhaabu lola dhaabu lammaffaa ajaja ifaa kennee waraanni bilisummaa Oromoo mooratti galee leenjii barbaachisaa fudhatee akka fedhii isaatii fi mootummaatti makamuu qaba kanuu akka furmaanni biraan jiru kanarratti jaarsummaan hin barbaachisu mokkorre bar yaalle jaarsummaa yaalle rabbi kadhadhaa isin hin jenne rabbi sitti kadhanne jaarsaas didanii rabbiis yoo didan rakkoon biraati wanni tokko ifa haa ta'u jallaa keenyaafis haa ta'u ka ormaatiif wanni takka ifa haa ta'u jijjiirama nama 5,000 karaa cufi dukkaana cufi kaan jeen ijoollee 5,000 wareegamatti oofee beere dhiiga isaaniitiin na harka jira abadan abbaan fedhe aduuf malee jijjiirama kana duuba deebisuu ittiin deemnu dhaabni siyaasaa fedhe bilisaan galmaahee heeraaf seera biyya kanaa eegee safuu kabaja ummata kanaa eegee dorgommii dhabuu qopheessu bira dhaabbanna dhaabni fedhe ka Oromoos ta'e ka alagaa qawwee qabadheetiin mootummaa nuti amaanaa itti kennine kana kuffisa gatantarsa laaffisa yoo jee lolli isaa nu wajjiini mootummaa wajjiini miti kanaaf wanni ummanni keenyaas jechuu qabu wanni nullee bira dhaabachuu qabnu kanuma jechuudha rabbii jaa waa hedduu yaalame dhugaan isin hin jaa jechi hiikkadhaa jehu hin taanee jennaan lakki namni hiikkadhaa jeen jiru jeneraalota bira taa'ee anu qawween isin jara kanatti hiitan hin jirtu ummata itti hidhe jorre ummanni daangaanuu miidhamu jira dhugaa laal naannoo Wallaggaa san billallee ummata irraa hiikan qawwee ummataaf haa kennanillee jenne lakki qawwee ummataaf kennee galuu hin dandeenyu nama nu jara kana jennaan qawwee qabadha kaampii mootummaa yoo amanuu baattan nu hayyoonni nu isiniif qopheessina qawwee teessan qabadhaa galaa jenneen ni didan okay dhugaa qabnaa jechuu gara mootummaatiin badiin hedduu garuu mootummaan kun amaanaa qaba amaanaa san bikkaan ga'uu qaba wanni biraa dhagaya har'a warri Maqalee jiruus ka Bahar Daar jiruus ka Moqdishoo jiruus ka Waashintan jiruus akkatti Oromoon dubbii tana hiikkattu laalu jira dubbii tana hiikuu dadhabnee mootummaan kunis heeraaf seera lafa qabsiisuu dadhabee fafaceenni dhufnaan kafirraa buufnes nurratti ol deebi'a Maqaleen irraa afaanin tarrak jettu boru qawwee nu dhugaafti okay kanaaf hamma sossobne gahee amma waraanni bilisummaa Oromoo
ka ummat oromootiif gadi bahe yoo elemoo qilxuu kabaje yoo burisoo boruu kabaje yoo baaroo tumsaa kabaje waamicha abbootiin gadaa godhaniif ka qeerroon godhuuf fudhatee oolee osoo hin bulin mooratti galuu qaba. Gara mootummaatiinis dogongora laafina gama obbo Daawud Faadaan jiru laaluudhaan isaan wajjin morka seenuudhaan jibba abaa'oo irraa kaleessa qaban san haareetti fiduudhaan isaa taatu sababa adda addaatiin waan kana gufachiisuu yoo kan yaalan warri yaaluu ni jira baay'ee mootummaa kana keessa ka alaabaa tana dhabamsiisuu barbaadu hedduu kanaanummaan mataa macheessitee obboleeyyan keenya wallaggaatti irra duulu hedduu tafilannoo yoo dhufte warri alaabaa tana qabatu naa mo'ataa kanaafuu geemaan ala baasuun qabaa jee sababa Daawud Faadaan waan abaa'oo tana hunda balleessuu barbaadullee ni jira viidiyoo keessa. Kanaaf warri amaanaa itti kennine Abiyyiif Lammaan warra summii akkasiitiin deemu warra sharrii akkasiitiin deemu kararraa maysuudhaan garaa qulqulluudhaan waraanni kun akka galu haala mijeessuu qaban. Warri abaa'oo warri Daawud Faan yoo shakkii qabaatan an akka nama tokkotti hayyootaaf abbootii gaddaati abbootii amantaa gurmeessine waraana kana galchine hanga wal amantaan dhuftu maallaqa mootummaallee gaafannu isinirraa guurree ni tajaajila. Ammoo sababa tuulanii waamicha abbootii gadaa tuffatanii mootummaa tana gamaa gamanaan waliin dhooyne akka waraaciidhaan aangoorra baana yoo kajaan taate dura dhaabbanna maaliif abbaan fedhe amaanaa kan itti kennine jara kanatti irratti hifanna ni garafna ni gorfanna filannoo itti aanu irratti sila Oromiyaa keessa korojoo haatuun hin jirtu kana beeka hin jirtu korojoon hin hatamtu nama nuu ta'u nama nuuf diriiraadhaa rabbi eebisee abaarsan qabuu hin hannee jennu ni filanna. Warri ODP opinion irraa maqaa jijjiirratanii dalagaanis if jijjiiranii if xaaranii toobatanii jajallaa if keessa haaranii amma takkaa cinaa hafte tana keessatti onnee teenya keessatti akka Abiyyiif Lammaan seenanii hanga qabaletti haaromsa kana yoo bakka hanga'anii mo'atan amaanaa teenya asiin nu geessanii onnee teenyas nu seentanii haaromsas fiddanii jee uummanni Oromoo yoo sagalee kenneef irra deebinee eebbifnaaf. ODP maqaa qofaan dalagaan opiniyoo ta'anii hattuu gabareen ifirraa ariite Finfinneetti shuumanii caasaadhaan wal jaaranii ODP ta'uu dadhabanii opiniyoo ta'anii yoo hafan hangammaa waan nu baadhattaniif amaanaa tana galatooma amma hunoo nuu hannaas kanna warra haaree kanatti kannannaa jennaan. Amma booda warri ODP'tis korojoo hatanii mormituu hidhanii kaan miila cabsanii ummata Oromootiif biyya tanarratti umrii dheereffanna jennaan abadan wallahi billahi hin milkooytu. Warri biraatis yeroo ammatti dhugaatti abbootiin keenya abaa'oo keessa turan yeroo itti badii amma 20 by the way amma 27 ummata Oromoo irratti ka qoose ummata Oromoo irratti ka hanjame qabsoo ummata Oromoo kalaamsheesse opiniyoo qofa miti murnoonni abaa'ootis nurra qoosaa turan
gandummaan nu qoqqoodaa turan ilmaan teenya bilisummaadhaaf isaaniif baate gosa gosatti murna qoodaniiti Boorana keessa wal ficcisiisaa turan. Yaa har'aa silaa isaanis akkuma OPDOtti toobatanii waan walii godhaniif afoo inaalillaa waliin je'anii waliin deebi'anii aangoo tanaas dargaggeessa isaan keessa jiruuf dabarsanii caasaa isaanii gubbaa hanga gandaatti diriirsanii dabballee isaanii lallabduumi nama namaa dalagu nama eeyba qabu laalanii bakka bu'aa qopheeffatanii dhaaba bilisummaarraa gara dhaaba biyya bulchuutitti if jijjiiruudhaaf yeroo itti dalagan ture. Akkasiimi har'allee OPDO ofuu dhiifnee barra afoo inaalillaa lammaan jennaan sii dhiifne jenneeni. Jarri abboota teenya dhiifama nu gaafachuun hin malu akkasittuu ni dhiifnaaf afoo inaalillaa jaan. Wanni nuti isaaniin dhiifne garuu arri mukarrattuu ni baate narrattuu baate. Wanni nuti isaaniif hin dhiifne maaliif abbaan kee qabriidhaan baane wanni nuti isaaniin dhiifne akka kalee abaa'oo qircaa godhanitti deebi'aniiti qeerroo kana qircaa goona Oromiyaa qircaa goona yoo jaan abadan itti hin dhiifne. Hinaafa jibba gandummaa naannummaa maraatummaa Eertiraaf Minisootaadhaa qabaachaa turan san fidanii warra nu amaanaa itti kennine kana mataa dhukkubsanii weerarsanii biyya tana qiletti nayne yoo kajan taate itti hin dhiifne. Hanga kanatti waliin jirraami? Waliin jirraami? Irraan deebi'a. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawutiin hoogganamu Finfinneetti galmaa'aa jira filannoo keessatti hirmaachuudhaaf IHADEGiif OPDO fi paartiilee hunda wajjin ODP wajjin beektaa ta'anii mari'atu jira. Asii qalamaan mari'achaa maayikiraafoonii anaasiyaa gidaamitti qawween haasa'uun hin jiru. Oromoo ani an dhaaba tokkorra jaalalas fedhiis jibbas hin qabu. Ana jaarran kaawwan. Okay? Garuu wanni ani sin gorsu keessattuu uummanni naannoo kana sagal hin gubatina. Maal jee kana maal si gubee ibidda kana hoo ibidda kana hoo yennaan ibidda ni maraattee jee. Yaa dhaabni siyaasaa kamiyyuu dubbii isaa Finfinneetti fidatee seeraan galmaa'ee yoo dhufe waajjira haa banatu taa'aa waan inni isinii dhiyeessu diinagdee irratti nageenya irratti dhaggeeffadha. Ka Finfinneetti siyaasa haasaa asii kilaashi dhadheetiin uummata keessa deemee poolisii ajjeesa jiru ifirraa waan gamatti eega abbaa fedhe haa ta'u. Ka dhufee as keessatti Harargeedhaa maaliin godha jimaa kan akkamittiin gatii dabalaaf karaa akkamittiin baasa jiru dhaggeeffadha. Kaas dhufee Harargee faarsee Wallaggaa baasu Arsii xiqqeessu Shawaa xiqqeessu isiniifuu diina isinuu addaan qoqqoodaaf irra dhiiba. Kanarratti kan waan jaa gara mi'eessoo daangaan wal qabatee jiru. Somaaliif Oromoon waan masiitti walloltuun barbaadee dhabe. Namni dachii goggooy durra wallola. Wayyaanee waan isin goote jarri isaan duraatiis beektu. Amma makii karuun guddaa asiin deemu kana karaa gamaa gamanatti ituu isa wallolan. Makiinaa dabru garuu eenyutu karaa tarraa guuru ture. Wayyaanee bara. Isin asii sumuni daaswaraa dhuftuun diimorsoo waliin dhukkaaftanii jarri kilaa mataa isin qabeetii achi gibira guuru ture. Uummanni Somaalee namni daangarra jiru namni walirra jiru haroo irratti bishaan irra wallolu waanuma jiru kun dardarri gaafa dardare dubrarra wallolee takkaa waanuma jiru. Somaaleef Oromoon garuu waan dhugaan cuunfanii ilaalan diinagdeen irra walloltan hin jirtu.
Isinemu. Osoo Somaaleen nuufira ta'uu baatte ollaa ta'uu baatte qabsoon tun guddattu. Gaafa Oromiyaan alagaa taate biitii teenya Somaaliyaadha turte. Jibuutii turte. Akkasiimi? Manguddaan tun hedduun Jibuutii turte gaafa naftanyaan asii erii. Akkasiimi? Jibuutii turre, Hargeysa turre, Moqodishoo turre. Warri kun finnu qabateetti Somaalee ta'a jaanillee yoo cinqan waanuma hidhu ture. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo turraa uummanni Somaalee galata qaba. Somaaliyaan diigamte waan nuufira taateef Oromoon bilisummaa ba'uunii fi aangoo Finfinnee to'achuun ummata Somaaleetiif waan guddaadha Oromoo qofaaf miti. Somaaliyaa keessatti nagaa argachuu yoo barbaadde warri Haayila Sillaaseetis warri Mangistuutis warri Mallasaan daranuu gosa gosatti balbalatti isaan baaseeti akka chirchaarotitti itti taphatu ture. Akka isaan biyyan taane akka isaan naman taane walin naqu ture. Al-Shabaab jara dararu kana Geetaachoo Asaffaatii uume. Kana 2006 yeroo jarri uumamtu warra Faranjiitti himuu ture waan amma isaan beekan kana. Uummanni Somaaleetis kas jiruu fi bahara daangaa jirus uummanni Oromoo bilisa ta'uunii fi aangoo qabachuunii fi cimuun uummanni Somaalee cimuudha. Erguma dhufne waan abiifaan godhaniinis ni hima. Dachiin dura abii laale eeysa jijjiga. Abdiilee harki dhiigaa san yoggaa harka fuudhu booda akka zabxiyyaa isa buusuu irraanfateeti miti. Kabaja uummata Somaaleetiif. Biitii alaa dura inni arge Moqodishoodha jechuudha. Nuuf dhimmi Somaalee dhimma biyya keessaatiis internal affairs. Wanni nuti Finfinnee qabanne akka itti fuftuuf uummanni Somaaliyaa tokkummaan isaa nageenyi isaa cimuun mootummaan isaanii cimuun hedduu barbaachisaadha. Erga dhufame wanni godhame Puntland maal jinni uumteeti wayyaanee itti taphachuu turte. Abii akka dhufeen wanni godhe warqanaa wajjin qondaalota wayyaanee gosa Somaalee tana hunda jala taa'ee koreela takka shaalakaa tokkootu bulcha ture. Kasala gurgurachaa qurxummii gurgurachaa jala. Jara san hunda torban tokko akka jalaa yaase. Dur mootummaan Itoophiyaadha naannolee jiran kana hundaan seera cabsee hariiroo qaba ture. Har'a Moqdishoo qofa wajjin hariiroo qaba jechuudha. Kanaaf mootummaan amma qacaleen Oromoon gadhaabde tun ummata Somaaleetiif idaa isaan nurraa qaban san kafalutti jirra. Kana ummata Somaaleetti afaan beekan itti hima. Anis itti himaatii ture. Takeessaa immoo dachiin tun layni Awaash kun dachummaan naannoo tanaa tun rabshaa fi walii qotaa dhiifne yoo irra dalayne Somaaliyaa asii qofaa miti achi jirtullee ni quubsiti. Oromoo as qofaatti miti tashawaa jirtuufillee ni dabarti. Laal maali wanni amma Oromoon asii bordodde irraa kaasii Ardiim irraa kaasii hanga Mooyyaleetti Oromoo Somaalee waliin jiran kuni wanni guddoon isaan qaban horiini waliin qaban. Horiin kun amma Mooyyalee irraa hoggaa gurgurame. Finfinneetti yoo 40,000 gurgurame warri Mooyyalee 10,000 argata. Somaalee taate Oromoo taate kabitatu wanda kaani. Horii kana bakka sanitti bakka qeeraa waa itti qalan qopheessine eerpoortii qopheessine foon isaa achi yoo gurgurame kalloon isaa yoo achi teesse foon sun ashagamee Arabaaf yoo ergame gatiin xiqqaan irraan argamu jechuudha. Kanaaf wanni Somaaleef Oromoon godhu qabdu kanarratti wanni yaadamuu qabu wanni dalagamuu qabu. Ani eegaan dhufe waanuma lamaatu dubbiin irraa fite yeroo narraa fite yeroo dheeraa dubbuma Somaaleef Oromoo tana gosa hunda asiin Hawiyyaa fi Ituu achiin Isaa fi maali gamasiin maaliif Baabile gosa tana hunda baradhe amma beeyta. Mana kiyya fide masgiida hunda uumneef bakka itti salaatan. Jimaa qabaanii ree itti qallee dubbii tana hunda laallee waan nagayaa buufne jechuudha hanga tokko. Rakkoo xixiqqaan amma uumame kun wanni sadarkaa hawaasaatti dalaynu sadarkaa manguddootti dalaynu tun akka turtuu akka barbaadamu taate murtii seeraa barbaachisa. Fakkeenyaaf bikki dubbiin irraa xiqqoo babbaddeen isin hima. Amma dubbii naannoo Baabbilee jiru yoo fudhattan gama achi aanu Oromoon buqqaate ooyiruu isiitirra. Baabbilee magaalaa keessa Somaaleen buqqaate. Ooyiruu Oromoon irraa buqqaate san
iyyaalle Somaalee qabatee keessa ta'a. Ooyiruu mana baabbilee Somaaleen keessa baasan iyyaalli Oromoo keessa ta'a. Kana manguddoon keessa baasuu hin dandeenye. Iyyaalli wayi manguddoo dhagaare. Bakka manguddoo bira dabartee shimala poolisaati silaa baasaami. Kana bakkeen Mustafaa fi Lammaan itti laaffatan. Dubbiin amma daangaa kun hundi waan irra mari'atamee furamu. Ammoo inni ani isinillee Somaaleellee gorsu maali? Yeroo nu kanna tadabarte gundoo taaftee guddu. Yoo wal quba qabaannee ce'umsa kana bikkaan geenye wal qoccoluu dhiifnee wal tuttuquu dhiifnee yoo kadeemnu taate waan guddoo ummata Somaaleetiif buleen Somaaleet waan tokkoon itti hima. Oromoon naannoo kanatti humna horachuu baannaan Somaalee arra abbuma fedhe itti taphata. Arra bishaan Somaalee summiin Awurooppaa irraayis Ameerikaa irraa dhuftee bishaan Somaalee irra ganna qabdi. Qurxummii isaanii Paakistaan fa'aa guurrata. Maaliif? Mootummaan Itoophiyaa Somaalee qoqqooddee waan naafeessiteef. Wanni immoo mootummaan Itoophiyaa Somaalee qoqqooddee naafeessituuf Somaaleen jabaannaan Oromoo bira dhaabatti, Oromoon jabaannaan Finfinneen harkaa fudhattii jedhanii waan sodaataniif. Amma akka malee nu micciirree sukkara afaanii ganna hidhee fudhannee Finfinnee. Kanaaf tokkummaa Somaaleetiif nagaya Somaaleetiif dalaguun nuufis waan qabanne sanis qabannee turuudhaaf dubbeen teenya waa jiraachuun barbaachisa. Isinis wanni Somaalee jaalattaniif waan babbareedaniif miti. Takkaa akka keessan qaqallaa dheeraa waan ta'aniif miti. Somaalee wajjin nagaya buuftanii wal dandeessanii deemuun Finfinneefis barbaachisaa jechuudha. Akka jarri kun gad deebi'uu barbaadan malee. Akka jarri kun gad deebi'uu barbaadan malee. Kanaaf xiqqoo yeroo kannaaf warra mootummaa kanaaf. Yeroo kannaaf jara wajjinis ni haasoo amma jijjigaas ni dhaqaa waanuma kanarra turre jechuudha. Waa lamaan narraa fite jeemi takka dubbii Somaalee deebiin qoosamma ijoolletti. Amma warra damiinaatis warra kaanis fidee dubbisee qamaanee rees qalannee wanilis salaannee du'aayii godhannee deemneeti waggaa gad deebi'e wal ajjeesan. Gaafa kan bilbileetiin jaraaf waanuma re'eetii yaa naa deebisaan jeen. Ta Somaaleetiif Oromoo hanga takka lafa qabsiifne rakkoon hin jirtu. Amma tawarra OPDO fi warra shanee kanaan nu cinqe. Saniin nu jira jechuudha. Sanillee akkuma reefu jennetti ni fidna. Rabbi sitti kadhannaa yoo diddan immoo akka kalee beenu sanitti gabbaanee akkuma abbaa Isaayyeef keessaa ariinetti keessaa baafna. Kanumaan fidna. Jara kanaan OPDO moo ODP jennaan jetteemi. Akkuma dalagaa isaanii yaa. Abbaan ODP ta'uu barbaadu ummata kana dhaggeeffadhu dalagiif. Yoo waan gaarii dalagan ODP jaan. Yoo waan hamtuu dalagan OPDO jaan. Bara deengaddaa maal jenneen maqaan isaanii kunatti jijjiirama beekta. Bara deengaddaa OPDO dullattii fi OPDO haaromtee jenneen himi. Warri haarome amma haaromsa fidne akka haaree dhalannee janii ODP janii. Dalagaan isaanii waa fakkaatee fudhannee deemna. Jarriin isaanii isaan gorsu. Ummata Oromoo haqaa jijjiirrattee koota jijjiirrattee shawwaduun hin danda'amu. Hin jiru jechuudha. Kalee balleessiteef azaabatti gubadhu siin hin jiru. Hanga toobattetti viizaa jannataa sumaaf dhawa uummanni Oromoo kun. Kalee zulmii dalaydee arra toobattee boorummoo haraam yoo dalayde suma deebisa azaabatti kana beekuu qaba namni jechuudha. Kanaaf jarriinis kanarratti jabaataa akka deemuun gorsuu barbaada. Ka warra gurbaa Adam jedhamu ka hidhame. Kana OPDO jedhe ODP miti. Laal waa lama addaa baafannu. Yeroo wajjinis haasee namni abaa'oo deeggareef murna fedhe deeggareef jaalateef hidhamuu hin qabu. Garuummoo maqaa dhaaba siyaasaa jalatti humna hidhate humna rabshaa yoo kadeemuun taate seeratti dhiyaachuu qaba. Amma mucaa qallaa kan agartani OMN'if dalaga. UDN beeytaniimi? OMN'if dalageef tumamuu hin qabu, ari'amuu hin qabu. Kaameraa san keessa garuu shugguutii kaayee yoo deddeeme zabxii habuu qaba. Dubbii ciroo dhumte akkasii.
أنا لما قرباتيس جرى وجيني سولدي بني الله يو نجا كباته جلان تكو اتهنا في وان برارتي دني با يوم مو وان براكه سجيراته غرفمه توبته ني با يو سانكه دبرمو سيرت دياته ني ادب ما جچو خناف كون باي زوي غربا خنا کو فافي ميت ور ولو ما غلط تك برنسبل تو ني فودن ديمو كم كيرو دغا انكيرو دا خليك ابساي arra da moza kiya makina sameti furada yanna nati kerro miti farra kerro ti nuti kakam soine akka minda nu qabalamu akka jaza nugal tu fi miti kakam soine obole yang kenya kan ware gaman ummat oromo salpina jalaba sudaf ummat oromo kabaja isamalu galchudaf saamiche rada bulaf wayane nurra finchante akka kofo baafate biya baatufi kanu nuida qabsoine abdire fayyadamani akka nun shorar keesineef obidio fayyadamani akka nun diinneef sabni keenya biyya isaat irratti alagoomunaa fi abbaa biyyaa akka ta'u osoo qabu kun osoo nyaatu kun osoo duroomu inni dalagaa dhabee yamani deemee bishaanitti akka hin dhumneef malee angoof hin qabsoofne angoof qabsoofne maallaqaaf qabsooyne maqaaf qabsooyne kabaja saba keenyatiif qabsooyne qeerroon fedhe dargaggeessi fedhe arra gabbahee kanama saamu kanama sodaachisu kanama arrabsu sun wayyaaneedha oromoo miti qeerroon fedhe dargaggeessi fedhe maqaa qeerrootiin kalee niin qabsaa'e kalee niin hidhame kalee niin fannifame jee namni naa fannifame jee si gaafate hin jiru namni mee asin gaafadhu oromoo namni halkanii guyyaa taa'ii nuu dubbadhu naan jee na fila jira if kenneemiyan aan oromoo irraa yoo jaazaa rabbi biraa malee wanta akka wanni isin naa kafaluu qabdan hin jirtu kanuma dubbiin namni qeerroo kaleessa wareegameetti kabaja godhe nama nagaa biyya tanaatiif arra dalagi nama olaantummaan seeraa akka eeggamu nageenya akka eeggamu karaan akkan miidhamne sabaaf sablammiin nu keessa jiru akkan sodaanne beeka nuti gaafa Haile Sillaasee Amaara irratti hin qabsooyne olaantummaa saba tokko irra qabsooyne gaafa wayyaanee Tigree irratti hin qabsooyne olaantummaaf saamicha wayyaan irratti qabsooyne gaafa Haile Sillaasee sirna naftanyaa irratti Harargee tana beektaa sirni naftanyaan tokko jechuun naftanyaa jechuun Amaara jechuun miti nama qawwee qabatee nama keessa taa'u dachii qofa miti nama 10 qaba ture wattaaddarri tokko ooyiruu ta'e jaartii ta'e mana kee ruhii ta'etillee qaba ture haamidoon faan ka gabbahanii mataa keessa dha'u eegalan salphina keessa bahuudhaaf kanaaf nuyi warri kaleessa wareegamees footoo nu maxxansaan jenne feetanii maxxansitaniif warri arra jirrus nu faarsaan jenne faaruulee hin barbaadu kanaaf namni an kaleen ummata kanaa qabsaa'e kanaaf ummanni kun naa salaatuu qaba naa kafaluu qaba irratti ni dhidhiiba ni sodaachisa jau suni wayyaaneedha isaan mala beeytu lakki kama kaleetuu fidu jirra qaallittiidhaan malaa jechuu namni nama saamu oromoo taate Tigree taate Amaara taate Chaayinaa taate malaayikaa taate kanama saamu kanama jeesu wanjalan nyaadha suni meetee wajjin likki argachuu qaba jechuudha ayyo abbo wanni ani sun gorsu joolle fuuletti hin kannina likki malee kalee nuu qabsaanii qeerroon tun kalee nuu qabsoofte akka fedhanitti arraqaa jaan yoo jettan booda ashabbaarii taati ijoolleen ashabbaarii kaleessaa kan mirga qabsaa yoo son ta'in kan nagaa nama dhooru kan nama saamu ta'a kanaaf isinis qeerroo
ummata kanaaf akkuma kalee qabsooytanitti ar'aas nageenya qabu deemudha. Kana wal qabatee waa'ee jara bulchiinsaa amaanaa itti kennineemi jaalannee itti kennineemi waan biraa dhabnee itti kennineemi amal lamaan tana ifiif jaalannee waan itti kennine waan taateef amal lamaan tana hanga isaan likki malee kanarraan bahinitti mootummaan tanuma na dhageessanii mootummaan tanumaa jechuu ni gorsina ni lollaan barbaachisaa taanaan hiriira itti baana gaafa barbaachisaa ta'e nurraa kaasa jennaan ammoo mootummaan diina oromootii mootummaan diigina amma 150 booda amma mootummaa harkanne nu waa diiguun laaftu ni beeytanii mi waan jechaa ture wayyaanee diina malee sirna kanan diinuu gaafa nan biyya alaa taa'ee opiidiyoo tana jabeessuu qabna humneessuu qabna bilisummaa baasuu qabna jedhu warri hedduun irra opiidiyoo ta'ee asitti ODP ta'ee natti as duulu kuni jawaar opiidiyoo daasporaatii naan jechuu ture iskoolaarshiippiidhaan erganii angaafasi somaa mootummaa jara kanarra waa takka laal waa takka kanarraan qaban jara kun sumurii takka waa takka anduris ganduma keenya dhugaa yoo isin jee haadha abbaan kiyyallee waa takka kanarraan qaban an warri na barsiise ganti tokko warra soddaa kiyyaa takka jiru Samboda barsiisaa tokkotu iskoolaarshiippii Singaappoor na erge achi faranjiin narraa qabale Ameerikaa bikka hedduu haqa warri narraa qabu ganda kaani malee ganti kunumaa narraan qabu ammoo akka nama ummata kanaa yaadutitti waa sadii nu fayyade amata 8 dura waan tokko haasaatiin ture namni hin dhagahu malee waa sadii jijjiirame biyya tana keessatti 91 booda tokko Oromiyaa ijaarame nama keenyaatu shawaatti ol yaa'ee nama biraatti gubboo kennuu dhiise gubboo walirraa fuudhuu eegaluunu waan tokko 91 booda yeroo duraatiif Oromoo wal gabbare nama biraa gabbaruu dhiisee jechuun sadarkaa hunditti akki godhaa turre aanaan godina gabbaree godinni caffee gabbareeti warri caffee immoo mallas gabbaruu ture akkasitti garummo shawaan wallagge Lubbaaboor Harargeen kun bikka takka dhufuun eliitiin Oromoo kun mataan isaa akka waliin qabatu godhe tokko kun barbaachisa poolisiin Oromiyaa ijaaramuun manni murtii ijaaramuun wannummaan Oromiyaatuun ijaaramuun hawaasa faceerraa ka mana tokko caayaan utaate Oromiyaan caayaan utaate jechuudha kalammata afaan keenyaan barachuudha dur namni gaafa afaan ifiitiin hin baratin gaafa barnoonni hin jirre namni ka walii dirmatu gaafa iyya walii dhaga'e qofa gaafa gosa takka ta'u qofa gaafa naannoo tokko gaara gamaa gamanaa ta'e qofa gaafa barnoonni afaan Oromootiin dhufu ka beegii jirus ka ciroo jirus ka baalee jirus ijoollee xixiqqoo nama yoo agartan guyyaa isniinaa ganama faaruu Oromiyaa faarsaniit alaabaa Oromiyaa baasaniit afaan Oromoo galanii baratan mataan wanni ijoolleen qubeetun tokko taatee kaatee tokko kana jechuudha kasadaffaa namni keenya magaalaa galu namni keenya magaalaa galuun tuni dur magaalaa tun maaliif akka gaara keessa teesse beekta akkasiin itti dhufneef waan biraatiif magaalaa ni beektaniif seenaasi magaalaa tana waraanni ituu bumbannaa akka ittiin seenne farda ganda keessanii dhoorkuudhaaf akkana ijaaran namni asin seenu ture kanaaf magaalaan alaga turte namni keenya amma 27 kana bulchaanis Oromoo ta'uun fira isaatiis fidu bifa adda addaatiin namni keenya galuun jijjiire jechuudha waa sadee kanaa jijjiirame kanaaf waan jijjiirama kana balleessuu hin qabnu mootummaa jirtu tana keessumaan akkuma keessaan nyaannee jara kana ariinee jara keenya ol baafne jallaa kanas keessa haxooyne osoon diigin kanaafin dubbiin gama lixaatiin deemtu tuni waa diidii dura dhaabachuu qabna jedhu diigamuu hin qabdu mana tokko diiguun gaarii miti amma mee mana tokko yoo jaaruu barbaadde mana tokko dullacha qabdaa jennu mana kana diidee san jaartamo osoo kun jiruu takka takkaan san jaarratta sii kana diige osoo san hin jaarin roobni waa dhufe hoo wanni beeyta gaaf san beeyta jara kana sala kuchiisuu ma dandeenya ni dandeenyaami kirkirsineemi gaafa gaaza faa irraa dhaabne gaafa finfinnee ukkaamsine san jarri kun maqalee galee jarri kunis silaa jaluma gala wanni biraan jirtu garuu keenyaa nuufaa taa'anii wanni jenneef
hanga takka manuma isaanii kana haareomsine kabaa itti tolchine akkan dhimmifne goonutti yoo sun dide immoo haaree kabiraa jaarrannutti manuma moofaa kana suphaa keessa jiraanna jenne qeerroo dhagaya xaariin teessan akka buutu yoo bakka buutu yoo barbaaddan taate mootummaa tana garafaatiis ciniinaatiis itti iyyaatiis garuu immoo osoo lafeen cabsin osoo ndiigin akka nu ceesisan godhuu danda'uu qabna jechuudha. Kana keessa seer dhablummaan dhaabbachuu qaba. Kontirbaandiin biyya kana deema wanni adda addaa ni dabra rakkoo takka isaanii ofitti uuma. Jara wayyaanee kana wajjin waan tokko seenanii maqaa isaanii balleessu jecha shukutiin asiin qabamte maaliin achiin qabamte jedhanii iyyan. Namni keenya isaan gargaara jeeti makiinaa tana osoo dhaabu kana keessa hattuun biyya saamuu jirti akkasii miti. Akki goonu waan shakkitaniif hin qabina poolisitti yaama. Poolisiin haa qabdu maal daleetii waan bira poolisiin dalagaan isiisu saniini goofaree eenyu fidu jirarre poolisitti yaama. Poolisiin immoo walquba qabaadha bulchiinsa wajjin ummata wajjin federaala wajjin amma rakkoon dheengatti isin shawwadan amma ubbii maallaqa birrii isa irratti ta'ummaan tiya kaafte gaafa tokko maallaqa adda biru jira ummanni akkamii beekee qabe ni qabe eega qabe booda warri baankii naa bilbilanii ijoollee qeerroo wajjin isaa soyinee as dhufee asirraa daama gale guyyaa lammataatis warri baankiitis akka waan mallee inni irraa hafee makiinaa shorfee takkatti maallaqa hangas ga'u qabanii deemuun sirrii miti. Agay warri baankii reete mana hoshora tokko keessa galchitee waraabessi takka jeetalli yoo fuudhe waraabessa qofaa badii qamoosille warri baankiillee kana sirreessuu qaban garuu gaafsan baankii keessaa taatu bulchiinsa keessaa taatu poolisii keessaa taatu shayitaanni harka wal keessa naqateet ifiyaateet mi'ee isuma qaballeeyse. Kun qoratamuu qaba jechuudha. Poolisiin sirriitti qorattanii waan kana yoo bakka itti hin dhaabin rakkoon hin dhaabbatu. Kanaaf kakararra dhaabanii nama sakatta'anii maal godhan kun dirqamni lammiidhaa yakka keessatti beekamuu qaba. Dirqamni lammii tokkoo yakka keessatti waan shakki sanirratti quba qabee poolisii itti yaamu. Yoo poolisiin hin jiraanne taataaqii itti yaamu malee mirga sakatta'utu hin qabdan. Barden gaddaa goone maaliif beektaa? Jaraatu gaafasiis obbidiyoo turanii amma odii jijjiiramu jiran umaan jiran. Gaafas wanni gooneefii jira dhagaya. Waan hunda beektaa sababaan godhu turre. Amma karaa wanni cufneef agaatiin irraan hin dabartuufi miti. Akkas jeetii sirtiin kijibe. Dhaka guututti miti xiqqoo sirtiin kijibe. Wanni dhagaa cufnuuf akkas maal seetan? Agaasiin numa kaafatti. Wanni karaa cufuufi turreef diinagdee laaffisuudhaaf ture. Diinagdee gaafsan jaraatu nyaatu ture. Wanni nama keenya ittiin bitanillee diinagdee ture. Karaa cufuun san diinagdee isaanii laamsheessiteet obbidiyoos waan kennaniif dhabanii faranjiis waan kennaniif dhabanii hanga hafte hatanii maqalee galan. Karaa kanaaf cufne. Har'a tokko namni nu hatee deemutti hin jiru. Guddifachuu qabna malee wanni nu hatee hin jiru. Diinagdee karaa cufuunis maal cufuunis har'a numa miidha. Akka miileef sakaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf waan goonu hunda ultimately maalirraa arkanna kan jedhu san yaadaa deemuun hedduu barbaachisaa fakkaata. Haaromsi kun beektaa qorakkoo. Jarri kun amal lama sadi keessatti narra laalinaa gaa. Amal lama sadi keessatti dhaaba maxxantuurraa gara dhaaba qabsootirraa gara dhaaba biyya bulchuutti dhufan. Yeroo gabaabaa kana keessatti jallaa diila kana keessaa yaasuu hin dandeenye. Mashinni Oromiyaa kun ittiin nu saamuuf jaarame. Halkan tokkotti yeroo gabaabaa keessatti akka nu misoomsu yoo ka'ee nu taate nu gowwa. Lakki immoo yeroo nu kenna akka isaan jedhanitti yeroo hunda akkuma kaleetti akka deemanis itti dhiisuu hin qabnu jechuudha. Dhiibbaa irra godha garuu akka hin cabnetti akka hin miidhamnetti godhaa deemuudha barbaachisa. Haaromsi nu bira hin geenye kayyattan. Akkuma reefu jetti yoo jarri kun gamna ta'e jarri biyya bulchaa jiru kuni daddafanii gubbaa hanga gadiitti nama qajeelaa nama namni jaalatu nama beekumsa qabu nama qalbii qabu yoo kaayan haaromsa kana if haaromsanii
ummata kana tajaajilu yoo danda'an viizaan ni dheereffataaf amata lama booda akkasimi ifii jeemi ay janini mire sogiddaan jarrinis yoo turuu ka barbaadan taate waan amma itti jiran tokko dhiisuu qaban hattu isin asii ariitan achitti shuumuun hattuun an argatte atte shawatti maal dalayti numaatti bara akkasimi hattuun yoo toobatte asumatti dalagaan nu garsiisuu qabdi malee wallaggatti ergamuu hin qabdu kuma ihaadek xiloo ayixilmu waan jedhanii jira ihaadek keessa isinitti himan isaanii dhoggaa namni itti ka'e qondaala tokko fuudhaniituma biiroo dhaabaa biiroo maalii keessa bikka isin agarree dhoysan maal janbeeyta achi walitti awoo akkami ga'ettee nama isaasii ari'ame kana ramaddiin eeggadha jaa mindaanuma nyaata osoo barsiisanillee gaarii beeyta osoo maal godhanii inni dhaabateetuma ilkaan asi qarateen shawaa nyaachuu seenaa jechuu san qofaa miti rakkoon guddoon jirtu warri godinarraa ari'ame aanarraa ari'ame waggaa ol ba'e caasaa hanqaaquu asit dhalfatee dhiisee tana fayyadameeti nama wawayyaa sakaala Harargee lixaa kanaa jira warri asin asii ariitan kan finfinnee taa'ee ammallee shira isin irra dalagu eenyu akka ta'e beeytaniifi maqaan dhooyinu maqaa yaamuu biitii mangistiidha dirree sun gaarii gara dhimma nadhii irratti nadhiin as aanaan caaritti cinni itti kan ajjeefame kan qabame haala san irratti OMN dhaqee gabaasuu qaba sirrii san qofaa miti beeka hundatti ummanni gagaafatuu jiru mootummaan kun gootota keenya qabsoo bilisummaatiif gabbaa'anii harka diinaa bu'anii achi buuteen dhabamte jiraachuu dhabuu isaanii nu beeksisuu qaba yoo jiraatan maatii deebisuu yoo ka wareegaman taate eessaaf akkamitti eenyuun akka wareegaman ifa baasee maatii fi saba sabbarsiisuu qaba kan jedhu kun waan irra deebinee yaadachiisuu qabnu jechuudha. Kana warri OMN udiin dhaqee haa dalagu dhimma lafarratti reefuu bulchaa hojii saasaa turre. Maali diktaatarshipii mootummaa buufneeti diktaatarshippiin uummataan muduuf jira. Lafa beenyaa irra nyaattan deebitanii itti nuu dabalaaf haa jiraami. As qofaa miti harkee hedduu jirti. Mootummaan tun laaffattee abbaa irrummaa mootummaa irraa buuftanii taifii immoo ofitti hin deebisin an ta'u. Seeraa jira. Lafa tajaajila uummataatiif barbaadamtu mana barnootaatiif karaadhaaf kiliinikaaf waan barbaadamu mootummaan fudhachuu mirga qaba. Tajaajila uummataatiif waan ta'e yeroo fudhatu ammoo kan akka beeytaniif seera kuni as qofaa miti Ameerikattis bikka hundatti asitti laftinuu ta uummataaf ta mootummaatti amma Ameerikatti lafti ta dhuunfaati bikka laftinuu ta dhuunfaatitti mootummaan karaadhaaf hospitaalaaf mana barnootaaf dachii takka yoo barbaade jaalattee jibbitee ni fudhata fuggaa fudhatu garuu beenyaa siin malu sii kanne bikka silaatu turuu dandeessu si qubsiisuu danda'uudha qaba. Kanaaf warri sababa kanaan amma karaan asii baddeessa kana sababa kana dhaabbatee jiran asittis yuunivarsiitii sababa kana dhaabbatee jiran nulleen cinqina manni barnootaa nu hajaaramu irraan kaan nu akkamitti samirratti hajaarani re laal hoggaa quba tokko nama qabdan afur namatti as garagala beeka namicha kana mana barnootaa na hajaarii dachi irraan ka'u samirratti hajaaru hin ta'u kun kana hoggaan jedhu garuu jara kanaanii dhaqaa dachii charchaarotti galaa jechuu miti keessattuu babal'ina magaalaatiin wal qabatee lafti mana jireenyaatiif industiriif ni kennamti. Wanni asitti dalaguun zulmi garuu Itoophiyaa keessatti magaalaan ni bal'atti qonnaan bulaaf jalaa kaaftee dhabamsiifti akkasii miti. Tokkoffaa pilaan waggaa 20-30 qabaatanii dachiin tun yoo amma 20 irraa kaseenuu hedduu taate dursanii qonnaan bulaa san irra dalagu qonnaan bulaa san hojii qonnaatirraa gara daldalaatti gara industiriitti akka magaalawu namni baadiyyaa sun akka magaalawu magaalaan sun waggaa guddattu namicha nyaattee dhabamsiiftee osoo hin taane qabattee akka guddattu gochuun barbaachisaadha. Kanaaf babal'ina magaalaa diiduun gaarii waggaa 20 garuu hin ta'u osoo hin ta'in naahoo maal fiddee ana hoo nama magaalomsuudhaaf industirii fakkeenya yoo warshaa ijaaru hedan
Anoomaalii warshaa tanarraa harkadhaa yaa Aliyyii gaafadhu. Kana onni gaafa barbaachisan jechuudha. Kanaaf haala kanaan irratti mari'achaa deemuudhaatu barbaachisaa. Dhimmi lafaa irratti keessattuu bu'uuraalee misoomaatiif waan godhamu irratti maali argu jira naannoo Hararii meeshaqqa guddaa jira. Mootummaan gaafa humna qabdu kabaltee irraa kaafteeti bishaan baafte karaa tolchiti. Amma immoo uummanni gaafa humna qabu kabaleeti irraa ari'a. Maal godhan beeyda mootummaan naannoo Hararii kana mani cinqan. Dirreedhaas even godinootaas maal godhan? Miliyoona 10 kennaaf gaafa kaan hoggaa kenneef sanyaatee caccabsatee deebi'eeti yookiin fudhannee jaa yookiin xiqqaatee jaa dhaqeeti boombaa cabsa. Kuni tyranny of the mass ta'uu hin qabu kun. Kana dura dhaabbachuu qabna jechuudha. Kanaaf bifa manguddoon keessa jirtuun bifa namni kunis keessa jiruun irratti mari'achaa deemuun barbaachisaadha. Waliigalatti gaa hedduu haasofne isaaniifis sireen kan akka xiqqoo dubbatanii fi wanni guddaan Oromoon isin gorsu isin karadhu. Bilisummaan aannanii nama beeku dhugaa jedhanii dhuganii ittiin machaa'uun immoo haraami. Bilisummaa tana likki dhugaa takka warra bilisummaa tana summii naquu barbaadu immoo irraa dhorka. Irraa dhorka. Amma namni hedduun yoo wanti tun gufatte gabrummaatti deebina jaami. Gabrummaatti hin deebinu Somaaliyaadha taana Yugoslaaviyaadha taana. Adda facaananii diigamna wal fidna. Kanaaf waan kana tiifadha warri bulchitoota illee uummata dhaggeeffadha. Dhufuu kiyyatti hedduun gammadaa jaallan gabaabsanii akka nu dhufaniin hiree kennaaf. Tole ani waa baay'ee jiru. Ada tule ni waitani Minnesota wajijirana amata shanangana na chi komputer antu ka zulba desi na ko peso tu gala to minja